Hai nagaa jirtu akkam jecha warri chaanalii kana amma yoonatti subscribe godha. Warri kanaan dura subscribe gootan hordofaa jirtan immoo like gochuun akkasumas hiriyoota keessan affeeruun na waliin dhaabadhaa jecha. Amma wanta lama isinii kaasuu barbaada. Innis waa'ee daa'imman guyyaatti sa'a meeqa rafuu qabu, sa'a meeqa yoo rafan noormaaliidha jenna. Akkasumas immoo akkamitti hirriba tasgabbaa akka rafan gochuu dandeenya kan jedhu. Daa'imman akkamitti hirriba boqonnaa qabu, hirriba tasgabbaa akka rafan gochuu dandeenya kan jiru irratti qabxilee tokko tokko isinii kaasan gadhufan na hordofaa. Inni jalqabaa daa'imman guyyaa tokkotti sa'a meeqa rafuu qabu kan jedhudha. Giddu galeessaan daa'imman naannoo ji'a tokkoof ji'a lama dhalatanii hanga ji'a lamaatti jechuudha. Guyyaa hanga sa'aatii 8tti, halkan immoo hanga sa'aatii 9 rafuu qabu jechuudha giddu galeessaan. Walii galatti naannoo sa'a 17 rafuu danda'u jechuudha. Sa'a 17 jechuun sa'aatii dheeraadha. Yeroo kana ji'a lamaan jalqabaa sa'aatii dheeraa waan rafaniif haadholiin hirriba dammaqsanii daa'ima isaanii garaagarummaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 harmoosuu qabu jechuudha. Maaliif sa'aatii dheeraa waan rafaniif beela'uu danda'u. Inni itti aanu ji'a 2 hanga ji'a 5tti immoo guyyaa naannoo sa'a 6 halkan naannoo sa'a 10 rafu. Kana jechuun guyyaan sa'a 24 keessatti naannoo sa'a 16 rafu jechuudha. Kun xiqqaataa deema, kan dura irratti kan xiqqaatedha jechuudha. Naannoo ji'a 5 hanga ji'a 9tti immoo guyyaa naannoo sa'a 4 halkan naannoo sa'a 10 rafu, walii galatti naannoo sa'a 14 rafu jechuudha. Naannoo waggaa tokkoo hanga waggaa 2tti immoo guyyaa sa'a 3 halkan immoo hanga sa'a 10 rafu, walii galatti naannoo sa'a 13 14 rafu jechuudha. Waggaa 3 hanga waggaa 5tti immoo waggaa 3 booda daa'imman guyyaa rafuu hin dhiisu, halkan qofa rafu jechuudha. Halkan qofa sa'a 11 hanga sa'a 12tti rafu jechuudha waggaa 3 hanga waggaa 5tti. Kun egaa giddu galeessaanidha. Garaagarummaa qabaachuu danda'a daa'imatti. Qabxiin itti aanu ijoolleen hirriba boqonnaa qabu jechuunis hirriba jeequmsa hin qabne, hirriba tasgabbaa akka rafan taasisuuf maatiin maal gochuu qabu isa jedhuun kaase. Inni jalqaba sa'a hirribaa wal fakkaataa fi dhaabbataa ta'etti akka rafanii fi akka kaan taasisu. Fakkeenyaaf kaleessa naannoo sa'a 2 rafan yoo ta'e galgal arras naannoo sa'a sana garaagarummaa sa'aatii tokko caalaa turuun qaban jechuudha. Rakkoon jiru maadha? Maatiin tokko daa'imman guyyaa barnoonni jiru guyyaa wiixataa hanga jimaataatti guyyaa rafanii, qidaameef sanbata immoo guyyaa akka isaan rafan taasisu. Kuni boru sa'a sanatti guyyaa wiixataa immoo akka isaan guyyaa rafuu barbaadan taasisa. Akkasumas hirriba isaanii jalaa jeeqachuudha. Kanaaf sa'a dhaabbataa ta'etti, sa'a fiksidi ta'etti akka isaan rafan akkasumas akka isaan ka'an. Ganama sa'a 12tti ka'u ta'e yeroo hundaa sa'a sanatti dammaqsuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan haalli yeroo rafuuf jedhan jiru kan rilaaks ta'e, kan daa'imman rilaaks godhu akka ta'u taasisu. Daa'imman rilaaks ta'anii yoo rafan hirriba nagaa qabu rafu yeroo hedduu. Fakkeenyaaf galgala shaaworii ho'aa ta'e, bishaan baay'ee hin gubne kan ho'aa ta'e, qaama dhiquu, akkasumas immoo yeroo isaan rafuu fedhan kitaaba dubbisuu fi kitaaba oduu durii mammaaksa adda addaa dubbisuu fi akkasumas immoo oduu duriitti odeessuu akka daa'imman rilaaks ta'anii rafan taasisuu jechuudha. Inni sadaffaan dareen isaan rafan kan baay'ee hin ho'inee fi akkasumas kan hin qorrine akka ta'u taasisu. Yoo baay'ee ho'es yoo qorres gaarii miti waan ta'eef hirriba isaanii waan jeequuf tempireechara giddu galeessaa akka qabu taasisu jechuudha daree isaan rafan. Akkasumas immoo yeroo rafuuf jedhan nyaata baay'isanii quufanii nyaatanii akka rafan taasisuu dhiisu. Daa'imman yoo quufanii nyaatanii rafan diskomfortiitti dhaga'ama, hirriba isaan jeeqa jechuudha. Inni hiixatu hirriba keessa jeeqamu jechuudha. Kanaaf atleast yoo xiqqaate rafuu isaanii dura sa'a 2 turuu qabu erga nyaatanii, akkasumas immoo nyaata baay'ee humnaa ol quufanii rafuu hin qaban jechuudha. Akkasumas immoo dabalata yoo xiqqaate osoo galgala hin rafiin dura sa'a 4 wantoota akka bunaa, akka shaayii akka inni taasisu. Wantoonni akka bunaa amala hirriba dhowwuu qabu. Kanaaf wantoota akkasii fakkeenyaaf daa'imni galgala sa'aatii 2tti rafa yoo ta'e guyyaa sa'a 10 booddee waan akka bunaa fi akka dhugsisuu dhiisuudha. Yookaan immoo walii galatti akka wantoota kana kennuuf dhiisuudha jechuudha. Inni biraan sa'aatii hirribaa yeroo ga'uuf jedhu. Sa'aatiin hirribni isaanii yeroo ga'uuf jedhu wantoota yaada ijoollee ofitti harkisan, wantoota attention ijoollee ofitti harkisan kanneen akka TV, kanneen geemii adda addaa, moobaayilota, kompiitara adda addaa, wantoota daa'imman bashannansiisan adda addaa akka isaan ilaalaniif akka isaan taphatan eeyyamuu dhiisu. Yoo xiqqaate sa'a 2. Yoo baay'ate sa'a 1. Maaliif wantoonni attention yoo ofitti fudhate
saarriba isaanii jalaa jeeqa jechuudha. Akkasumas immoo daree isaan keessa rafan keessa TV kaa'uu dhiisuu. Televiziyoonii daree isaan rafan keessa kaa'uun gaarii miti waan hedduufi kanaaf daree isaan rafan keessa TV kaa'uu dhiisuudha. Inni kaan immoo waliin rafuu dhiisuu. Daa'imman qofaa isaanii akka rafan taasisuu jechuudha. Haa ta'u malee dareema tokko keessa waliin rafuu, ruumii tokko keessa waliin rafuu ta'e siree tokkorra waliin rafuu dhiisuu jechuudha maatii waliin. Inni kaan yeroo isaan rafanii fi rafuuf jedhan sagaleen gurguddoo daa'ima jeequ akka hin jiraanne taasisuu fi kan kana fakkaatan gochuun daa'imman hirriba boqonnaa qabu tasgabbaa'anii akka rafan sa'a wal fakkaataatti rafanii akka ka'an taasisuuf nu gargaara jechuudha. Galatooma. Subscribe fi like gochuun dagatinaa.